Dhugamaan jedhaa baran hin qoosu wallahi. Ate maqaan kee eenyu jedhamta sila? Ani Iliyaas jedhama. Yes, Iliyaas. Yaa. Nambara koo inni sii kenne miskiin wallahi. Miskiin nama si jaalatu naa kenne. Rabbi si haa jaallatu jedhin bakka nama na jaallatu sanne anillee I love you too jedhin. Ayyee itti siima ayyee yoo hajaman ammoo sii bilbila waan as hin jirreef namni sun. Okay, thank you. Maal seenaa? Eenyu taasa isin jedhe si jammar mordaan taasoftu jenne jalqaba moo haasaa akkana taasaan isina guddiidhaa bir. Taasaan aan hin jenne hin beekne ayi. Jalqaba wardaan taasoftu jenne lammata irratti immoo haasinya taasofte maali gaafinati gaafatte maal amma maal si deebistee haate jofte. Muyiitii qabinsi hin jedhaa. Jaaladhu ani dhiira malee dubartiin jaaladhu jette. Akkas jedhin nama miidiyaa irra maamaa koo jedhee siyaamu hin qabduu jedhin namas jaalatu. Maqaa si beekti Eliyaas jettee mattee ammaati maqaa si beekti barmacayyoon guddiidhaa barmataana nyaatte. No nam beektu na eessa na beekti. Si beekti wallahi yaamatti deebisiiti nama maamaa koo siin jedhee si waamu miidiyaa irra hin qabdu nama si jaalatu jedhin dafee odoo naalaan dhufinnaa la dhuftee amma kaatte. La ilaha illallah. Si moo wardaa? Warda atumti taasise akka jammartetti fixadhu. Bismillah. Waan jammar jedhe. Jara na folcha. Nuyi irra turte bardura. Allah akka nama messenger keessa gaggaladhee irra naa gaarii janaaf. Yalla mata dawan. Meerra deebi al tokko seenaa. Nama maamaa siin jedhee si yaamu qabdaa jedhan. Nama maamaa siin jedhu nama akka haadha ofitti si jaallatu miidiyaa irraa ni qabdaa jettaan. Tole ayyee. Bara sagalee qaqqabeessintu sagalee keessa waan dhaga'eef beekaa sirraa hir'ise. Harkaaniin akkas gochuutu ture bara isiin illee harkaan akkanaan immoo akkara. Okay. Fixuudhaan jarjarina totoo waa tokko irraan fixin. Cufuudhaan. Yaa Rabbi nu baasi. Sorry, Devin, ammas no folki. Ayyee. Ati sorry ana dogongore nama TikTok irraa mama lubbuu jedhee si jaalatu hiriyaa akkamittiin qabu jettee hiriyaa ni qabda. Of course hiriyaa qaba. Andee TikTok gubbaa yoom naan jette lafaan naan jette bara. Oo lafaaf TikTok illee tokko maa miree warruma lafaa kanatti ol ba'a TikTok irratti. No. Jawaa waliin argineefi TikTokini. Okay. TikTok irraa jaalladhu naan qaba yaa. Hayyee eenyu namni sun jaalatamaa wayina fakkaata eenyu namni sun maqaa isaa nuun himtaa yookaan surprise goona. Yaa hedduu kan jaalattu maamaa nama siin jedhu sirritti. Maamaa namni naan jedhu nama tokko qofa. Eenyu namni sun? Anillee yoo dhaqu beebii jedhu. Oh, masha Allah. Rabbi sinirraa jaalatu sin lamaan. Eenyu maqaan isaa? Nama san. Maqaan isii moo? Maqaan ishii tokko ma yaalameenuu. Maqaan isii gurgubduu anyaa'ee yene lubbuu yene nuroo yene sweetheart maayidammaa maa onnee jedhiitti naan maqaan isii seenaa damti. I think dhaga'uun ooltu na cinaa jirti ammaaf isii bira jiraanis. Wal bira jirtanii? Wal bira jirra bakka tokko. I love you baby. My honey, my sweetie jedhiitti naadhaan. Sweetie dhageette gaa maqaa ishiitiin yaamimi al tokko akkisiinis dhageettee gammaddu. Seenaa salaamee TikTokin irraa dubbate. TikTokin isii deebi'ee gammaddee. Maama dhaggeeffadhu maaliif guggubdu naan jette isaa? Kuna dubbisi. Eenyuun guggube maaliif guggubdettee na yaamte? Na guggubdira. Eessatti si guggubee beeka si qabbaneessa malee?
Ende halkan yeroo ati laayivii jettu beektan bira. Azaan seenee osoo si dhaggeeffadhu rafee kaa si gaafachuu kan ka'e kunuunti. Aibo. Akkasii I love you too baby calm down. Love you so much حبيبتي قلبي. yaa ruu illee itti ifaa achuma wal dhungadhaa kootta achiin isin wayya. Laayivii galtanii. Kootu mama. Laayif irra jira. Rashiin nan dhufa nan dhufa. Ani sin sobee sii bira hin jiruun sobee. Beektu gara kan kana waliin. Nama jalatti macaaja argattanii. Tole ayyee turtii gaarii siif haa ta'u. Okay. Okay. Thank you. Bye. Yaa. Seena. Ani draamaa taphachuun beeku bar. Ani bar wardaa sihee wardaaf akkasii gaafachuu jira. Haasawwan beektu wallahi billaati. Ani hin beeku haasawa na barsiisuu qabdan malee hin beeku haasawa kana. Wardaatiin gidda wallaahi jechuun haasa'ee maal godhee itti haasa'ee dadhabee jedheen itti haasofsiisennaan haasa'iree eessa jirta jaalalleen keenyu jedhamaree wannoo irra sii guruup irraa sii walleeti laayee kooppi linkaa godhanii dabarga kophaa taa'ellee san kolfate. Budaa dhufte koy budaa dhufte way budaa si. Way salphate. Budaa leela dawwaltee. Seena ani hojii xumuruuf waan deemuuf bakka hojiitti ol deebi'a meetira kaadha. Ayyee akkasumatti taa'aa dhuftu maaman. Galchiree warda asosiite deemanii. Ni galcha kunno. Munaa natti ergi. Natti ergi munaa yee natti ergadhu takka takka tokko jirti jala kanaa qoy. Natti ergi munaa. No ati saabi lafarra. Shaabdee? Anna jala waan mul'attu kin takka takka tokko jirti na jala. Yookaan munaa isii jala seenime isii jala ati naqiime. Ana jala kootta jee ana jala kootta. Kiyya maaliif didee hin beeku? Munaa isii jala seeni. Wow, zeddoo jimmaallee ulfataa ta'eesa. Otuma nuti mana arabaa jirru uummanni Romee ulfaa akkasumas. Naayyee isii jala hoo isii jala seena kanuma galtu beeti isii jala. Way akkamittiin naga akka takka takka tokko jirti. Ana jala dhuftu nan galchaase. Asii taasifamna. Isii jala hoo munaa anna didee. Natti hin ergine isiin isiraa natti ergitee ni naqala. Natti hin ergine akkan natti ergilaa kun akka nama mana kee kanatti. Natti ergi. Takka ammoo isii jala seenuma. Muunuma jedha. Na jala takka takka barreessu jirti nura. Ana jala hin dabnere. Na jala barreessaa jirti isii. Yeroo akkanatti barbaadee jiruuf jalaadha beekamu. Munaayyee isii jala hoommee. Ana na tuqxeetu asumaan laayivii kee kanarraan na tuqxee anumatti jala jooyinaa gootu ana siin. Yaa. Dubartii biyya Arabaa teessee nama gargaarre mataadha naa garagartu. Waay. Guys tap godhaa. Miirre muunan. Hin dhufne asiillee. Way natti ergitee kun amma. Munaa. Networkiin isiin dalaguusa. Munaa. Dorkii siitila mul'isaan jiru bare warda argaarta. Na bira seentee bar kunoo. Mul'isu wannoon si adii addeessee jira.
Boota ergitila. Networkiin qabdu. Muna deebisee ergimee networkiin khayli keemite. Maarree argitan gaa'e. Boonii har'a laala akkatti ishii waraaban argitanii. Dhageessanii. Akka Ilaala Oromooti ergite sanitti ergi muna. wallahi waraabaan boonii laa ilaaha illallah. Uummata fe'ee. Amma dhufte la amma hojjetu. Yaa kun jirtaniidha. Muna welcome. Har'a Faransi ajaa'ibaa nu gootanii. Akkamiin jirtan fayyaadha? Nagaadha jirta. Tola. Nagaa Yoo akka munaa alhamdulillah. Maali jirta? Nagee Dandagee wallahi. Yaa ni dhageenya ni dhageenya. fayyaa wallah alhamdulillah. Yaa. Akka Nagaa keenya wallahi.